Gochi suukkanneessaa fi jibbisiisaan naamusa hawaasaa cabse kun ka jalqabaa ta'uu baatullee inni kun immoo addatti nama nagaa barsiisaa irratti raawwatamuu isaatiin kutaalee hawaasaa garaagaraa biratti mufii guddaa dallansuu guddaa uumuudhaan suuraan nama kanaa miidiyaa hawaasaa irra olii gadi oofamaa jira. Akkuma asirratti argitan kun namni kun maqaan isaa Barsiisaa Gammadee Jiloo Bariisooti. Godina Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa Gandaa Roophii Magadaa jiraata. Hojiin isaas barsiisaadha. Barsiisaa moodeelaati. Kolleejjii barsiisota Fiicheerraatii qabxii olaanaa fiduudhaan eebbifamee gara hojii barsiisummaatti bobba'e. Barsiisaa kana tibba kana shaneedha sababa jedhuun uummata fuulduratti fi barattoota isaa fuulduratti uffata isaa irraa yaasuudhaan qullaa isaa reebicha ulfaataa erga irratti raawwatanii erga laaffisanii dadhabsiisanii booda kaampii raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Roophii Magadaa galchan. Kun guyyoota muraasa dura wayita qabamu taatee isarratti raawwatamedha. Erga kaampii mooraa raayyaa ittisa biyyaa magaalattiitti argamu galchanii immoo hanga har'aatti lubbuun jiraachuuf dhiisuun isaa wanta adda bahee hin jiru. Barsiisaan dhaloota qaru akkasiin hawaasaa fi barattoota isaa fuulduratti salphifamee gochi suukkanneessaan irratti raawwatame kan faallaa namummaa ilma nama tokkorraa hin eegamnedha. Gocha gara jabummaadha. Gocha bineensummaadha. Gochi kunis seenaa Itoophiyaa keessatti bara kana yeroo biltsiginnaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatamuutti jira. Gochi kun gocha akkasii farraa namummaa farra ilma namaa dhaabbatu kun yeroo jalqabaa ta'uu baatullee waggoota arfan shanan darban gochoon akkasii goleelee Oromiyaa hunda keessatti raawwatamaa turaniiru. Namoonni hedduun mana isaanii keessatti haala suukkanneessaatiin qawwee biltsiginnaatiin ajjeefamaniiru. Kaan immoo daandii isaanii osoo deemanii daandii gubbaatti haala suukkanneessaatiin lubbuun isaanii humnoota nageenyaa mootummaatiin galaafatameera. Hedduun immoo akkuma barsiisaa kanaa bakka hojii isaaniitti haala suukkanneessaatiin lubbuu isaanii dhabaniiru. Hedduu isaanii ilmaan keessantu yookaan immoo fira keessantu bosona jira jechuudhaan haala suukkanneessaadhaan ajjeefamaniiru. Abbootiin, haadholiin waggaa 60, 70, 80 ta'an ilma isaanii waggaa 18 ol ta'e, waggaa 20, 30 ta'e ilmi keessan dirree qabsoo jira jechuudhaan itti gaafatamummaa isaanii isaaniif kennanii ilma isaanii kana sababa ilma isaaniitiin hedduun ajjeefamaniiru. Daa'imman hedduun haadhaaf abbaa malee sababa kanaatiin hafaniiru. Dubartoonni, haadholiin haala suukkanneessaatiin gocha gara jabummaatiin gudeedamaniiru. Kan ammoo kan raawwatu qaama mootummaa kan nageenya uummataan tiksaa jedhuun yeroo raawwatamu yeroo adda addaa argaa turree jirra. Kun gocha namummaa irraa ba'e. Gocha dhalli namaa tokko dhalli namaa sammuu yaaduu danda'u tokko ilma namaa irratti raawwachuu hin dandeenye. Ajjeesuun jiraachuu mala garuu akkaataan itti ajjeesan akkaataan gocha suukkanneessaa ilma namaa irratti raawwatan kun qaamota gocha kana raawwatan nama jechuurra bineensa jechuutu salphata nama jechisiisa. Ilmi namaa tokko namni yaaduu danda'u dhala namaatiif miti waan lubbuu qabu tokkoof naasuu qaba. Ajjeesuu yoo qabu ta'ellee akkaataa itti ajjeesuu qaba. Inni yeroo biltsiginnaa kun garuu kan yeroo kaanirraas ta'u argamee hin beeku, dhaga'amee hin beeku. Dur waan fokkisaa safuu hawaasaa cabsu tokko yeroo gurraan dhaga'amu yookaan oduudhaan jetteedhaan yeroo dhaga'amu warri keenya gurraaf dhageetti godhee hambisuu jedhu. Amma garuu waan gurraaf dhageetti godhee hambisuu jedhamu hunda ijaan argaa jirra. Akka isaanii duraanii sanatti gurraan dhageetti godhee hambisuu jennee bira darbuu hin dandeenye. Ija keenyaanis argaa jirra. Waan hawaasa irratti raawwatamu ilaalaa jirra. Barsiisaan kun ati shaneedha jedhamuudhaan tappeellaan kun itti maxxanfamuudhaan bifa kanaan uffanni isaa irraa yaafamee akka hin taanetti haala suukkanneessaatiin reebamee erga laaffifamee booda kan mooraa kaampii raayyaan ittisa biyyaa magaalattii qubatee jiru keessa galchan. Sanaa booda garuu hanga har'aatti barsiisaan kun lubbuun tureeraaf hin turreensaa wanti beekamu jiru. Gocha gara jabeenyaa baay'ee nama jibbisiisu.